dhaabbata isaa baay'ee natti tola. Dhaabbata isaa hedduu jaallatte. Tole kabraa amalli isaatis baay'ee natti tola. Saniif hin jaaladha. Soba san tuddaan baasee hin jaa. Innaata nama barate malee jaalala ho'aa keessa hirtaa jechuudha. Hin gaafatin. Mee addatti baay'ee kan si gammachiisu maal isaati? Tole mee maalirraa jibbitaan? Kijib. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu bakka jirtan maratti nagaa fi jaalalli keenya isin haa ga'u jecha yeroo hundaa hawwiidhaan kan eeggattan yeroon jaalalaa keenya jalqabeetiidha kan jiru kan isin faana turtii taasisan imoonis beeksisaati namoonni bakka garaagaraa teessanii kallattiin hordoftanii qophii keenya irratti hirmaachuu barbaadan muuxannoo fi mudannoo jaalala keessatti qabdan kanneen nuuf qoodu feetan 8331 irratti yaajaa jechuudhaan nu biraan ga'uu ni dandeessu. Har'a immoo mee bakkeetti gadi bahuudhaan namoonni jaalallee qaban bultii qaban akkasumas kanneen hin qabne jaalala keessatti filannoon isaanii maalidha? Jaalallee isaaniirraa maal jaalatu? Maal ammoo jibbu? Warreen hin qabne ammoo fuulduratti hawwiin isaanii maal fakkaata kan jedhu namoota garaagaraa gaafachuun kan inni isin biraan ga'u ta'a. Turtiin keessan aga xumura qophii keenyaatti nu wajjin haa ta'u. Maqaan kee Ibsaa Abdurrahmaan jedhama. Kan hin jiraadhu asuma magaalaa Adaamaati. Jaalallee yookiin hiriyaa bultii ijaarratteettaa kana dura? Bultii hin ijaarranne. Jaalallee yoo qabdaa? Hin qabee. Mee jaalallee keerraa maal jaallatta? Jaalallee keerraa dhugaa siin ba'a. Waa hunda siitu irraa hin jaaladhu. Addatti jaallattoo? Keessaa wanti addatti jaaladhu na jaalachuu isiitiin jaaladha. Mee namoonni waan garaagaraati obsa ishii jechuu danda'u gara laafummaa ishii jechuu danda'u addatti ati garuu maal ishiiti? Yaa gara laaftuudhaas hedduu obsa qabdi hedduu obsa humna oli. Kanarraa jaallattaa jechuudhaan. Waa hunda caalaa waniin irraa jaaladhu obsa qabaachuu isiiti. Kanaan baay'ee ishii jaallattaan. Mee erga wal jaallattanii hagam? Turree 6-4-5 akkas. Jaalala ho'aa keessa hirtaa jechuudha. Hin gaafatin. Kuni gaaffii hin qabu jechuudha. Gaaffii takka hin qabu. Baay'ee guddaa galatoomi. Egaa dhimma kanaan wal qabatee mee namoonni maal jaallatu waan jedhu irratti mee immoo wanti isheerraa si jibbisiisoo osoo kana gochuu baatte jettee waan asiin dhaamsa dabarfattoo? Ishiirraa moo? Ishiirraa wantiin osoo kana gochuu baatte jee dubbadhu yoo jiraate dhugaa wanta na jibbisiisu hin dalaydu isiinu yaa sirriitti waa hunda siirraa hin jaaladha. Wanni dabarfadhus hin qabu. Yoo na harku jiraatte hedduu akkaan si jaaladhu qofa asirraa na agartu. Dabarfachuu dandeessa baay'ee si jaaladha. Hireetii hedduun si jaaladha. Guddaa galatoomi. Baay'ee ulfaadha. Amma si jaallu anatu beeka keessa garaako rabbina arga ija koo duraa si dhabuu hin fedhoo barbaadu ani. Eenyu jedhume maqaa keenya? Biiftuu naan jaa. Tole mee biiftuu gaaffii siif dhiyeessa biiftuu bultii ijaarratteetta? Abbaa warraa kee waliin jiraatta? Mee abbaa warraa kee maal isaa jaallata? Tsabaa isaa, amala isaa, akkasumatti bifaa fi dhaabbina isaatiin irraa jaaladha. Tole mee kabraa maal irraa jibbita? Mana jaalala keessan keessatti wanti si nuffisiise jira? Jaalala keenya keessatti ciqicciki yoo qabaate ciqicciki wajjin jaaladhu akkanuma gammachuu yeroo hedduu waliin dabarsuu barbaada. Mee carraa kanatti fayyadamtee maal dabarsitaaf jaalallee keeti? Jaalallee kiyyaan baay'een si jaaladha saniin dabarsa. Eenyu jedhu maqaa kee? Barataatuun Saammannaan jedhu. Tole jaalallee yookiin kaadhima yookiin bultii kana keessaa kam qabdu? Bultii hin jaaranne kaadhima hin qabu. Bultii hin jaaranne kaadhima hin qabu uummata dura. Jaalallee ni qabdaa? Jaalallee duraan ni qabu ture amma adda baaneera. Maaliif adda baatan? Sababa sobaa ture. Jaalala keessa sobni jiraate jaalaltiin diigamtu jennee soba san tuddaan nu baasee hin jiru. Tole mee gargar baatanii hagam? Erga gargar baane ammoo waggaa takka ni geesse. Waggaa tokko geessee jirta jechuudha. Ergasii hoo nama biraa jaalachuudhaaf yaalle? Jaalachuuf yaaleen turaa garuu nama ulaagaa kiyya sannaa guutuu hin dafe.
Hunduutti soba. Soboo osoo hin ta'in nama kanarraa waan jaalattu qabdaa mere. Nama ulaagaa nan jaalalaaf qabu sannaaf guutuun dhabe. Kanaan hin dhabdee jechuudha. Mee jaalalleen kee na sobdii jettee maal fa'aa si sobdii? Maal irratti wal dhabduu? Wal dhabdeen keessan immoo maal ture? Asiinis immoo maal ergaa maalii dabarsite? Wal dhabdeen keenya guddaan beektaa jaalala keessatti namni jaalalaaf bikka kan nu qabdu. Yoo jaalalaaf bikka kan nu baatte jaalalti keessan jaalala itti fufaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf namni waan wal jaalatu tokko jaalala kee jabeeffachuu danda'u qabda. Jaalalaaf immoo yeroos kan nu qabdu. Kanaaf san irratti wal dhabnee. Kan irratti wal dhabdanii jechuudha. Atiinoo ergaan ati dabarsitu maali? Mee warra wal jaalatanii warra wal kijibanii akkasumas immoo iftoomni gidduu isaanii jiru akkamiin jajjabeessita? Warra immoo akkasuma wal kijibanii maal dabarsitu? Warra iftoominni isaanii gidduu jiru iftoomina isaanii ka jabeeffatan. Warra immoo kijibaa fi iftoominni gidduu hin jirre jaalalaaf iftoomina barbaachisaa. Wal jabeeffadha. Wal jaalachuun gaariidha hin jaalladha. Guddaa galatoomii. Carraa kana naaf nuufeetiif asillis galatoom. Waljalanaa nugumaanii warseessoo kolimaanii tuuma beekoo garaanii anjallisee na sumiini. Waljalanaa nugumaanii warseessoo kolimaanii. Ani Deessisaa Barsaa Galaaniin jedhama. Tole mee bultii yookiin jaalallee yookiin kaadhima san keessaa kam qabdu? Ani bultii jaarradheen jira. Bultii jaarrattee jirtaa? Oo bagattii si ga'e asuma. Amee walumaa. Mee daa'imman hoo qabdaa? Mucaa tokko nan qabu. Mee haadha manaa keerraa maal jaalattaa? Maal ishii sitti tolaan? Haadha manaa koo ani amala ishii irratti hundaa'ee nan jaaladha. Kanuma walii galla kana. Mee bultii keessatti bultiin maal fakkaatame? Bultiin yaa bu'aa baay'ee qaba garuu jaalalli jiraannaan bultiin salphaadha. Namni tokko jaalala qabaannaan waa hunduu hin jira. Kanuma. Mee haadha warraa kee akkamiin ibsita? Akkamitti ishee ibsitaan? Haadha manaa ofii jechuun ikkoo karaa tokko qaama ofii jechuudha. Karaa biraa obboleettii ofii jechuudha. Kana waan ta'eef haadha manaa kiyyaa baay'een jaaladhaani wal jaalannaa jaalalaan jiraanna. Kanaafuu amma carraa qabda haadha manaa keetti tarii kana dura agam akka ishee jaallattu yaada ishee qabdu ibsitee ibsuu dhiisuu dandeessa. Amma immoo karaa foddaa televizyiinaatiin maal jettaan haadha warraa keetti? Bakka isheen jirtutti galatoomii hedduma jirtutti baay'ee si jaaladhaan jedhaani. Guddaa galatoomii. Wanti irraa jibbitoo jira? Wanti si mufachiiftu? Wanta irraa jibbuun ulfaadhu galatoomi. Maqaa keenyatti. Maqaan kun Naastummaan jedhama. Mee naat jaalallee yookiin kaadhima qabda? Lakkii ammaaf hin qabu. Maaliif dhabde? Jechuun amma barumsa irra nan jiru. Amma waa isaatirra yaada hin jiru waa'ee isaa. Barumsa erga xumuree booda garuu qabachuu hin danda'a. Osoo qabaattee silaa maal akka irraa jaalattuu fi maal akka irraa jibbitu si gaafachuus ture. Kanaafuu fuulduratti egaa jaalallee horachuun kee oolumti. Dirqama. Nama akkamii akkas osoo nama akkamii taawwiin kee filannoon kee? Jechuun nama beekaa osoo seenatti tola. Beekaa yoo jettu akkami? Jechuun nama barate. Akkas nama akkasiin barbaada. Ayyuu ta'uu qaba. Namni hin baranne jiraa garuu? Hin jiru garuu nama sirriitti beeku jechuudha. Caalatti. Kabraa dhaabbiirraa amalarraa bifarraa nama akkamii otoo ta'e barbaada? Inni rakkoo qabu garuu dirqama dura sammuu isaatii taansee nan ilaala ka'a. Adeemsa keessa filachaa deemtaa jechuudha. Akkas. Baay'ee gaariidhaani. Silaa osoo qabaatte gaaffii kiyyattan fuufaa tureeyyuu. Kanaafuu fuulduratti ati nama barateedha kan itti gargaartu. Innaata nama barate malee nama hin baratiin hin barbaaddu. Sirriidha. Guddaa galatoomii. Galatoomas.
kabajamtoota daawwattoota keenya bakka garaagaraa teessanii kan hordofaatiin jirtan qophii yeroo jaalalaati. Qophii yeroo jaalalaa keenya har'aatiin bakka garaagaraatti magaala keessa socho'uudhaan yaada namoota jaalala keessatti yoo jaalallee qabaatan akkasumas yoo haadha warraa qabaatanii mee haadha warraa isaanii yookiin jaalallee isaaniirraa maal jaalatu maal jibbu kan jedhu irratti mata duree godhachuudhaan egaa namoota garaagaraa kan inni isin dhiyeessaa jiru. Qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Turtiin keessan ammas nu wajjiniin haa ta'u. Maqaan kiyya Diinee Bakariin jedhama. Barataadha Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii irraa. Tole mee kaadhima yookiin jaalallee yookiin bultii kam qabda kan keessa? Jaalallee. Jaalallee qabdaa? Tole jaalallee keerraa maal jaallatu? Jaalallee kiyyarraa na jaalachuusiiti jaalladha. Mee amaloota ishii keessaa kamtu sitti tola? Yeroo taphannee wajji qoosu fi yeroo wajji haasofnu baay'ee dasnee natti na gammachiisa. Mee maalirraa jibbitaan? Kijiba. Inki jibdi jaalalleen kee? Yeroo tokko tokko shamarran ni jira miti soba. Kana jibbitaa jechuudha. Kanaafuu egaa jaalala keessatti wal sobuunis jira darbee waan uumamtuudha. Ati garuu uumama keetiin kijiban jaallattu jaalala keerraa immoo jaalala jaallattu. Ayyee guddaa galatoomi. Mee asiin jaalala keetiin dhaamsatti dabarsitu? Jaalala kiyyaan hin sobine. Yoo na jaalattu akkana jaalattu natti dhugaa. Maal jaalala si jaallatti fa baastee sitti himtu? Jechuun jaalala keessatti sobuunis ni jira wantoota akkasii yoo dhiisan bareedaadha jedhee jaalalaaf gaariidha miti. Ammoo namni yoo wal jaallatu dhugaa walitti himuu qaba. Dabree jaalala xiqqeessaa waan dhufuuf jaalala keessa dhugaan jiraachuu qaba. Akka wal jaalatillee walii ibsuun bareedaadha. Nama jaallattullee akka jaalattu qaceellatti ibsa. Kanaan dabarsa. Guddaa galatoomi. Namoonni jaalala isaanii keessatti iftoominni barbaachisaadha. Kijibni barbaachisaa miti jettaan. Kanaafuu mee jaalallee kee jecha tokko ibsi. Jaalallee kiyya ati naaf waa hunda. Abdiidha. Hawwiidha. Kanaaf siin jaaladha. Siin jaaladha. Jaalallee tiyya baay'ee si jaaladha. Guddaa galatoomu ulfaadhu. Eenyu jedhume maqaa kee? Fatiyaan jedhama. Tole Fatiyaa abbaa warraa yookiin kaadhima yookiin jaalallee kam qabdas keessa? Jaalallee nan qabu. Mee jaalallee keerraa maal jaallatta? Dhaabbata isaa baay'ee natti tola. Dhaabbata isaa hedduu jaallatta? Kabraa amalli isaatis baay'ee natti tola. Saniif hin jaaladha. Mee jaalala keessatti hoo maal jibbitame ati? Gizee inni tana caalladhu jaaladhu. Santu na jibbisiisa. Yeroo hundumaa yoo ceebba'u sitti hin tolu jechuudha. Tan gizee tana caalladhu jaaladhu. Mee kanaan wal qabatee namoonni bultii isaanii yookiin jaalala keessatti maal gochuu qabu jettee gorsita muuxannoo qabdurraa? Waan isaan gochuu qaban gizee hunda wallolarra ciqiciqiirra jaalalaan wajji taphatanii wajji hoflanii wal gargaaranii gizee wajji jiraatan jaalalli isaanii cimaa deema. Akkasitti jaalalli itti fufa jechuudha. Hin moofa'u. Akkasitti gaariidha jedhee yaadaga. Guddaa galatoomi. Mee asiin dhaamsi carraa kanatti fayyadamtee dabarsuu barbaaddu jaalallee keetiif? Baay'een si jaaladha jedhee itti himaa. Ammallee baay'een si jaaladha. Borullee baay'een si jaaladha jedhee itti himaa. Guddaa galatoomi. Garuu egaa innis haasumaanii yeroo hundumaa mana keessatti si ceepha'u kana dhiisu obsa godhadhu jedhiitti madda. Obsa godhadhu. Jaalala keessatti obsi barbaachisa. Obsiin jiru taanaan jaalalli ittiin fufu. Obsa barbaachisaa waan hundumaafuu. Saniif obsiin jedhee itti hima jechuudha. Guddaa galatoomi. Hayyee. Hiriyaa Musaa. Tole mee kaadhima yookiin jaalallee hiriyaa abbaa manaa kam qabdas keessa? Abbaa manaa ni qaba abbaa manaadha. Tole mee abbaa manaa keerraa maal jaallatta? Abbaa manaa keerraa waan hin jaalladhu akka duroo waliin dhufneen hojjaa isaatiin jaalladha ture. Ammallee hunda isaatiin hin jaalladha waan hojjaa isaa guutuutti hin jaalladha. Amala isaa hundumaayyuu ni jaalladha. Amala isallee hojjaa isallee gocha isallee jecha isallee hundaayyuu hin jaalladha. Mee addatti baay'ee kasi gammachiisu maal isaati?
Addeessatti maal jee sitti maree ani hundi isaatu waan hin jaaladhuuf waan addaan baasee sitti himuun qabu. Mee maal irraa jibbitam? Jibbinsa isaadha wallaahi waan hamaa irraa jibbullee hin qabu. Obsa qaba akkam? Ni qaba haadha na caalaa isaatu obsa qaba iyyuu. Anarra isaatu obsa qaba. Mee jaalala keessatti egaa abbaa warraadha bultii ijaarrattee jirta. Mee warreen abbaa warraa qabanii mana isaanii keessa jaalalaan jiraataniif maal dhaamta? Waan hin dhaamuuf jaalalaan jiraachuu, jaalalaan ilmaan fi guddifachuu, waan nama aarsullee yoo jiraate obsaan dabarsuu, obsi dammoo waa hedduudha guddisaa, waa hedduudha fidaa. Obsuu jechuun kaayyoon ilma namaa keessatti obsuu jechuun haala gaariidha, haalaan bareedaadha. Maaliif yoo obsitee waa baay'ee dabarsuu dandeessa. Yoo obsan qabaanne ግን waan duraan obsitee sirraa balleessa. Sanumaafuu obsi bareedaadha jaala. Guddaa galatoomi. Mee abbaa manaa keetiin asumaan carraa kanatti fayyadamuudhaan isuma ilaaluuti jaalala isaaf qabdibsi. Abbaa manaa kiyyaan haalaanis si jaaladha, haalaanis si jaaladha. Maal jedhisi waan biraa maaltu jira sin jaaladha. Bakka kanuma. Guddaa galatoomu ulfaadhu. Yaatillee galatoomu. Ayyee ulfaadhu. Aniketi hangalupun diyatun jirtutti. Maqaan koo Jineenus Abdataan jedhama. Tole Jineenus jaalallee yookiin bultii ijaarratteetta? Jaalallee yookiin bultii hanga yoonaatti illee hin qabanne gara fuulduratti garuu tajaajila. Hagammaan jaallanne? Hin jaalallee ijoollee danda'u garuu. Ammaaf garuu hin qabduu jechuudhaan. Tole mee egaa tarii sababa garaagaraatiin namni adda ba'uu danda'an mee jaalallee kee duraatiin jaalattee yookiin siif hin milkoofne moo jireenya osoo hin eegaliin kanaaf? Jaaladhee eegalee nama tokko jaaladheen ture hin arganne naan milkoofne. Siif hin milkoofne. Mee waan akka siif hin milkoofne taasise maalidha? Fedhii ishee ta'uu dhiisuu danda'a. Tole ammaa fi jaalallee hin qabdu mee gara fuula duraatti osoo qabaattee jaalallee keerraa maal jaallattaa maal akka jibbitu filannoo keessi gaafachuuf ture ammas gara fuula duraatti nama akkamii otoo taate namni ati jaalachuu qabdu nama akkamii osoo taate sitti tole asuma filannoo keessi hime. Filannoo koo nama ofirraaf taatu nama maatiif taatu kan fira jaalattu nama mala qabdu bareeddu. Bareeddu. Yaada. Nama akkasiif kanas ta'edha. Tole amalaan wal qabate. Amala irraa kan maatii jechuun kan nama wajjin walii galtu taana amala irratti hundaa'ee kan amala qabdudha miti kan nama wajjin walii galus akkasuma jechuudha. Otoo dheertuu taate moo gabaabduu taate siif taate? Dheertuullee ati lolee waan ilaaluu dandeenyeef qixa kiyyaa xiqqoo dhiirillee gabaabaan qabu garuu kan na caalchisu osoo hin taane kan gita kiyya. Kanuma gita keetiif. Hayyee egaa rabbi kan hawwii kee fedhii kee akkasiif kenna abdiin qaba galatoomi. Hayyee sinillee galatoomi. Hayyee